kalau kasih. Ta ufada ta. Bro, doktor. Dubbiu na ila beli situ. Hunda dura bagara binaga awalin debise. Yero sadafa da kuma bulayin kire fujani. Gafa dura alaga jala de fesre du ni ada terima. Samboda Islam ya devi yataniti kafanas bos nak kena tanya cina devi tani wada legal wani alagan gafas nu kaif wani alagan nuti dulef nutu fatehen tupi jala kaif ben wana ma tufatanif sana kubatanit hum nataani warra sodataman warra kabajaman taun barbaachisaadha. Kana ta'u immoo waan nama jalaa hir'ate guuttachuun nu barbaachisa jennee waan nu jalaa hir'ate keessaa tarreessine wal gargaarsifannee rabbis gargaarsifannee waan waadaa walii galle bakkaan geenye bara deengaddaa walitti deebine. Bara deengaddaa waggaa walitti deebinetti waan qalbii keenyaa biyyaan gahanne qalbiin gahanne bakkaan gahanne qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine kanaaf immoo tumsa rabbiitii fi ta ummata keenyaatiin gara dachii keenyaa bilisoomsuutti tarkaanfachuu qabna jennee waadaa walii seennee addaan galle barana hanga tokkoos taatu ummanni keenya guututti illee bilisoomuu baatu gabrummaa sammuu jalaa bahee sodaa injifatee yeroo walitti deebine waan ta'eef galata rabbiitiin jira. Gara haasaa irraa akkana si godhuuf nagaafatan keessa osoo hin seenne isin ummata keenya Atlaantaaf naannoo kanaa yeroon deebitanii nu gargaartan nu bira dhaabbattan ulfaadhaa wayyoomaa baga nuu dhuftan ammallee nuu jiraadhaa nu biraan hafinaan jira. Waldaaleen hawaasaa, waldaaleen amantii kan dubartootaa, kan dargaggootaa akkasumas bifa adda addaatiin abbooshaaleen ijaaramtan gargaarsa OMN osoo addaan hin kutin godhaa jirtan ulfaadhaa galatoomaan jira. Koreen OMN as jirtan yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo hojii adda addaa qabsoo biyya keessa jirtu gargaaruuf tattaafataa jirtanitti qophii kana qopheessuu keessaniif ammallee jabaadhaa nu boonsitan. Atlaantaa hoggaan yaadadhu manguddoo isiitii yaadadhu. Manguddoon teenya gaafa balleessine nu gorsitan gaafa nu ka'anillee nurraa qaqqabdan gaafa nu gallaafanne sun nu qabdan ulfaadhaa waan tokkoon isin hin yeroo hamileen naga buute Abdullah Suleetii yaadadha. Obbo Abdullah Atlaantaan osoo sirreerrallee jiraadhe wasaasaa yoo na fidan nan waqa'u nu fide Abdullah Sulee waan hin yaadadhuuf rabbis nuuf haa dheereessuun bite. Akkasumas warri miidiyaa Zubeer ka yeroo hunda bakka hundatti waraabee akka duritti illee waraabee manan kaayatu OMN itti erguu galatoomii jennaan Zubeerii. Har'ammoo Zubeer nama isaan dorgomu taati nama isa tumsuu jira. Gurbaan kun YouTube duuba akka hamattanii beeyna gurbaan waa alagaa miti ilmuma gammadaa diimaa saniiti ilma keessanii Alamaayyoo Gammadaa TV tiima YouTube yeroo ummata nuufillee ummata kaaniifillee miidiyaan Itoophiyaa TV miidiyaan naannoo sanii akka dagaaguuf shoora isaan taphatanii ulfaadhaa irrallee dhufu keetiif galatoomiin jaalessa. Egaa akkas jee haasaa irra goonu keessatti qabxiilee takkaa lama tuttuquun barbaada. Kaduraa dhimmi wayyaanee Oromoon takkaa nagee walitti argatanii hin beekan. Dhimmi wal dura dhaabbannoo mormii fi qabsoo
مرة وما تنفيذه لما ماستر بلاني في النادي والكبد لما ماستر بلاني في النادي والكبد وانت ماستر بلاني كوني مالي جنة إرد الدبنة دبتشو ويانا وني سبافتف وني تشيكته إرن جبته دودا ديم توف مال أورامو نمو بحريان كاباكيبان تيكابودان مالو ما دبما ماستر بلاني تنا تشيكي تينكا إكاجه وتنا إرد الدبنة ولياده تشيسون وان برباچي ساعة إف إما ماستر بلاني وبچون برباچلال لافيفنه وقالا لو كويانين جتو في نموني برا جانتي ماستر بلانين خرورا مغالا فينفنه غوتيسو نانو سميسون سوتي دوغان جرو غرو ماستر بلانين اسان بافتن اكو مكان سالالوت خرورا موميچ لفا اورومو غبتو نانو اندستري جرو في مغالتي غوتو بير جرو اكما فينفنه مورالي غولاتنيتي لفسان الراموراني ديمودا ولا ما أبغان كانوا ولا يجرن تاكو لا أورمو نانا سررابو كاسودان أورمو أشيدو لافي سودان أولان توما دينكة سبا ساني جاودا بربادن كانوا كان جورا كاني رچيسون بربادن هنگا برا كمالا ما في توكو تيتي هنگا غابا دامبكا كاني تيتي mission takkahu ergamni TPLF Tigray guddi suratu Oromiya satrema Tigray tilma ni adatan santure barakuma lama tokkorratti oni balasan ubate mali makale jarani warsha yo adatan warsha bar finfinne Oromiya keessa warsha buqqasani Tigray dhawu tor barasa wani ubatamma sun naannawa sanitti olaantummaa isaanii eegsisuu akka hin dandeenye keessattuu eegartiraa wajjin wal lolan waan isaan keessaa hubatanii keessaa tokko biyyi isaanii guddattee industiriyaal ta'uu dhiisaati lammiileen isaaniitu maqalatti 5,000 kafalamuuf irra finfinneetti bushooftitti 1,000 dalaguudha filatte ijoollummaan isaanii kanaaf olaantummaa Tigraay naannoo isaaniitti naannoo gaafa Afrikaatti eegsisuudhaaf توفتان تغراي نانو تغراي غودي سودا نما هيمباسو كجو جلا موري مالس كنا تغراي حاره جدو غلا اوروميا تجارون برباچي ساري جاري بفا راغاني نزيت دبلخان بركو ملما انغا بركو سغل تمي توكو هانغا كو ملما توكو تي policy Ethiopia da kanu ganamatu ture agricultural led development guddina dinagdee dagaagina takka misooma qonnaatiin masakamu kan qonnaan bulaa jiddu galeessa godhate jedhee deema ture bara 2001 odoo achi hin geenye yeroo sanitti poolisiin ture maali mootummaan lafanii qaba uummata wajjin jaanitti irra deemaa turan san booda yeroo yeroon ejjennoo isaanii kana jijjiira guddina dinagdee dagaagina magaalaatii fi babal'ina industiriitiin hoogganameen guddatu qabdi yaada yoo fidan dubbiin lafti gurguramtu jijjiiramtu lafti gurguramti ni characharamtiin bakka bu'e qonnaan bulaa qabannaan warra magaalaa sossobnaan dhufe jechuudha seerota adda addaa baasan seera liizii seera land bank jamu kanarratti sirriitti hubachuu barbaadan presenteeshina obbo Buzwarq Minnesotaatti godhe sirriitti dhaggeeffachuun barbaachisaadha seerota adda addaa tooftaa adda addaa hidhuu eegatan kanaaf keessattuu dhimma Oromoo laallatuun tooftaan lama gurguddaa as baasan kan afaan wal qabatu tokko lafti baadiyyaadhaa lafti qonnaa maqaa investimantiitiin qonnaan bulaa harkaa fudhatamee investoroota kennama dhugaadhaa investoroonni adda alaa hedduun dhufanii lafa xixiqqaa lafa amma gurguddaa maqaan dhadhamu fudhatan irra caalaa garuu lafa Oromiyaa keessaa fi Gaambella Beenishaangul keessatti hektaara miliyoona 3 ta'uu Oromiyaa keessa miliyoona 2 ta'uu kan fudhate irra caalaa isaa loltoota TPLF kan dura ilmaan Tigraay lafa qonnaa irratti naannoo Finfinneetti fi naannoo magaalaa gurguddootitti tooftaa qonnaan bulaa buqqaasuudhaan of qadhaabuti
plan yoo gaayanii osoo oduu asiin hin bahin 2006 2007 2008 Oromiyaa dhaqaatiin ture. Naannoo kana keessa deemaatiin ilaalaa ture. Egaa Oromiyaa irraa naannoolee Finfinnee kana muran booda lafti chirchaaroo seenama. Maal godhan? Lafa qonnaan bulaa qarshii hektaara kaaree qarshii 17 irraa bitanii booda saama gurguranii maallaquma sanirraa argatanii viillaarra ijaarratan warshaarra ijaarratan. Ka abaaboorra dhaabatan, ka dachiirra qotatan, ka warqii irraa saaman saniin dhufuudhaan naannoo Finfinneetitti if duroomsan. Let me make it simple. Master planning jechuun tooftaa qabeenya Oromoodhaa saamanii daldala Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa godhamu dominate godhanii handhuura Itoophiyaa fi Oromiyaatitti Riippaabilika Tigraay ijaaruudhaati. Kana hubachuun barbaachisaadha. Kana immoo wanni godhaniif maali? Economy outer yookiin immoo the central economic move bakka jiru sanitti diinagdeedhaan olaantummaa yoo ka qabatan taate akka saba xiqqaa tokkotti osoo boru siyaasarraa akkan gurra bu'an ni beekan. Boru yoo siyaasarraa bu'an taatehu olaantummaa diinagdeedhaa waan qabataniif diinagdee saniin abbaa siyaasarra jiru sun duuba taa'anii mazawuraan sochoosaa angoo siyaasatis yoo kadhaban taate angoo diinagdeetiin olaantummaa barabaraa godhuudha barbaadan. Gama isaaniitiin kana karoorrii fi qaban. Karoorri gara Oromootiif qaban hoo maali? Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa dabraan wanni isaan beekan tokko jira. Abbaa irrummaa biyya san keessa jiruuf olaantummaa gartuu takkaa biyya san keessa jiruuf yeroo hunda balaa kan ta'u Oromoodha. Maaliif? Madda diinagdee guddaadha. Diinagdee biyya sanii inni guddaan Oromiyaa irraa waan dhufuuf. Oromoo irraa waan dhufuuf tokko. Political capital takkaahuu jidduugalli siyaasaa biyya sanii Oromiyaa keessa waan jiruuf uummanni Oromoo saba bal'aa waan ta'eef uummata kana saamanii jiraachuudhaaf olaantummaa fi qabasiisuudhaaf uummanni Oromoo the biggest threat mul'ata jechuudha. Kana furmaata itti fiduudhaaf Oromoo neutralize gochuudhaaf humna isaa cabsuudhaaf karoorri barbaachisaa ta'e Oromoon akka political society akka hin jiraanne tokko Oromoon humna diinagdee akka hin horanne gochuudha. Master planning Finfinnee qonnaan bultoota keessattuu naannoo siyaasaa san jiran buqqaasuudhaan ni facaasa. Yeroo facaasu diinagdeedhaan qofa hiyyeessan godhu. Akka humna siyaasaatti hin ta'u namni ka socho'uu danda'u yoo aadaa qabaate, yoo madhaamaati walitti hidhate, yoo ardaa qabaate, yoo utubaa qabaate namni lafa isaatirraa buqqaanan gosa isaa keessaa baanan facaanaan humna siyaasaan ta'u political community ta'uu hin danda'u. Yoo waliin dimshaashessinee laallu master planning wanni wayyaanaan fiddeef tokko olaantummaa saba isii jaaruudhaaf olaantummaa kana jaaruudhaaf immoo gufuu guddaa kan ta'u saba Oromoo waan ta'eef saba Oromoo diinagdeedhaan hiyyeessitee maxxannee ofii gochuudhaaf akkasumas immoo saba Oromoo hiddaan buqqaaftee aadaa isaa diigdee akka sabaatti daaraa gootee hurreessitee ummata tokkummaadhaan ka'uu hin dandeenye waroon isaa hin jiraanne gochuudhaaf master planning jechuun hiikansaa kana jechuudha. Kana hubachuun barbaachisaadha. Oromoon kana hubate. Wanni Oromoon ka'eef wanni Oromoon waan kanarratti ka'ee mormeef tokko wannummaan Oromoon biyya san keessa qabu. Wanni Oromoon qabu takkittiin dachii waan taateef. Dachiin takka lafti dubbii lafeeti hoggaa jennu wanni inni qabu sani. Wanni Rabbi isaa kennee sani. Wanni ilmaan fi dhaalsifattuu sani. Kabbaa fi dirrallee dhaalee sani. Daldalatee akka hin deemne sirnoonni dhufaa dabraan dhoorgaa turan. Warshaa akka hin jaarranne saamamaa ture. Wanni harka turte dachii qofa turte. Dachiin harkaa baanaan eenyummaan isaatis waan diigamuuf namummaan isaatis waan dhabamuuf sanyiin isaa akkuma gosoota gullallee eeggaatitti waan lafarraa dhabamuuf kana hubateef falme. Lammaffaa
karoorri wayyaaneen godhaa jirtu kun akka isin fagorra laaltan kanaami ifa guyyaa guyyatti adiitti ummata irratti hojiirra oolaa waan jiru ilmi gammachuudha osoo achi hiyyoo ilmi gammachuu kabbaan isaa dhalaa dimee guddise injiraan hoggaa irra yaa'a kabbaan isaa kafana itti uwwisee loon elmee guddise warra kalee isa injiraan wajjin dhufe ashkara hoggaa ta'u arga jechuudha deeyili kan argu ummanni Oromoo kanaaf ummanni Oromoo hin ta'u jedhe ni mormate mormeet tokkummaadhaan ka'e tokkummaa kana keessa sochiin tun dhufte jechuudha hamma yoo jee waan wal dura dhaabbannaa irratti adeemsa qabsoo hamma ammaa dhimma kanaan wal qabatee godhame takkaa lamaan laaluun barbaachisaadha akkuma ta'eetan qabsoon kun bara 2014 eegale marsaan maaster pilaaniin wal qabatu tun marsaa keessatti wanni argame tarsiimoon hojjetame maali ka jedhu hubachuu barbaachisa marsaa san keessatti ilmaan Oromoo sirna san keessa jiran akkuma baay'ee isaanii dheengadda ittanaa aadaa isinitti himetti jalaa fashassuudhaaf hambisuudhaaf lafarra harkifatan fuula guuran ni didan itti hammaannaan ummatatti as baasan ummanni harkaa fuudhee barattoonni kibriita ta'uudhaan qabsiisuudhaan sochiin jajjabaan bara 2014 keessa godhame wanni injifannoon achirraa argame garuu framing the question gaafiin sun maali dhimmi kun maali Oromoon maaliif falmuu qaba kajabu Oromoo jidduutti waliigalteen Oromoo jidduutti wal hubannaan akka dhufu ummanni biraas akka hubatu godhe jechuudha naareetiin qabsoon Oromoo dhimma kanarratti tokkummaan akka uumamu hubannaan akka uumamu injifannoon irraa argame 2014 kana ture bara 2015 keessa haalli sun yeroodhaaf ni qorre Oromoon mo'ameetii miti ajjeechaan Amboo fi bakka adda addaatti godhame Oromoo kolaasee manatti hin deebifne it was a tactical retreat barbaachisaadha ture maaliif barbaachisa tokko sochiin barattoota jiddu galeessa godhate sun gara ummataatti bahuun barbaachisaa ture gara ummataatti bahuudhaaf dhimmoota kanarratti hubannaan jabaan ijaaramuun barbaachisaadha ture sanitti dabalatee immoo hammeenyi diinaatis mul'achuun sobni diinaa ifatti bahuun barbaachisaa ture yeroo sanitti diinni kittilayyoota ofiitti fayyadamuudhaan isinin mari'anna jee ummanni ni mari'ateen hin barbaannu jeen deebisee hojiirra oolchina jee itti dhaadate kanaaf injifannoon guddaan hojiin guddaan bara 2014 hanga 2015 hojjetame dhimma kanarratti ejjannoon wal hubannaan waloo akka godhamu hojjetame jechuudha erga kun hojjetame booda bara 2015 sadaasarraa kaasee sochiin kun bifuma isin agartaniin deemame marsaa lamaan deemnee jirra hanga ammaatti marsaa duraa irratti wanni argame maali marsaan sadaasa hanga muddee hanga dhuma baraati irratti argame maali jennee ilaaluun barbaachisaadha mitolojii takkaahuu hubannaa dhabuu qabsoo Oromoodhaa danqaranii turan caccabsuu ture kana keessaa tokko Oromoon tokkoo miti Oromoo waliin taatu Oromoo waliin kaatu kaja'u kun ka diinni gamaa gamana nutti buufaa ture ka uf keessatti illee afuufaa turre san qilleensa kijibaa san uf keessaa baasuu ture Oromoon bifa nu hurifachiiseen bifa namoota keenya rafaniis dammayseen yeroo gabaabaa keessatti gandoota nuti maqaan beene keessatti bahaadhiyaan kaabaa kibbaan baadiyyaa magaalaan manneen barnootaa hospitaalan sochii babal'aatu godhame tokkummaa hoggaadhaan tokkummaa naannootii qofaan kan jechaa jiru ammasitti sochii sabaa mass movement kan Oromoo hunda ammate ta'uu mirkaneesse akkamitti mirkaneesse akkuma reefu jeetti hawaasa keenya baadiyyaa magaalaa hunda sochoose profeeshina takka ogummaa hunda sochoose doktoroonni ni hirmaatan hojjettoonni mootummaa ni hirmaatan qonnaan bulaan shimalaan ba'e barataan qalamaan ba'e doktoroonni as ba'e kanaaf Oromoon bifa hunda
hundaanuu yoo shalagame bifa hundaanuu yoo shalagame dantaa fi irratti kaayyoo fi irratti tokkummaan ka'ee diina tokkummaan hurgufee hafuura itti kutuu akka danda'u agarree jechuudha. Lammataa wanni ummata gabroome ummata cunqurfame cunqursaa isa jalatti abbaa irree jalatti akka oggolu akka tursiisu godhu osoo beeku osoo gabrummaa isa dhukkubsitu osoo aaduu isa tursiiftu sodaa mootummaa sodaa wal sodaa baatii takka keessatti wanni Oromoon godhe sodaa ama dhibbaa ol irratti tuulamte baatii takka keessatti mormarraa maratee alatti darbe jechuudha. Arguun ooltan viidiyoolee sana waraana hanga funyaanitti hidhatee itti dhukaasu ijoolleen Oromoodhaa dura dhaabbattee waraana wattaaddara qawwee qabu fincaansifte ilmaan Oromoodhaa kun onneedha jechuudha. Ijoolleen Gandabarat, ijoolleen Mandii, ijoolleen Hirnaa, ijoolleen Adaabbaa saboo kun jarri Oromoo warra biraatiin dhufe hanga jaalitti diina raaftee jechuudha. Ilmaan Oromoodhaan tokkummaadhaan kaatee tooftaadhaan masakamtee diina rifachiiftee alagaa cinaadhaan ulaaluu sodaa keessaa baafteeti inda Oromoo jechuudha jiraarra. Yeroo dheeraa ilmaan Oromoo nu keessattis alattis kajaamu sabni biraa maal wajjin hin kaane ummanni biraa maal wajjin hin kaane jaama wannummaan wajjin hin kaane arbachiise turre arbachiise yoo laalan guddaa yoo tuqanii socho'u warri silaan nuunaatoo ta'ullee warri silaan wajjin ta'uu qabullee nu tuffatee ture. Hoggaa arbisuun bakka takkatti osoo diinni argin osoo ollaan hin hubatin ka'ee diina hurguufu xiqqaa guddaan bahaa kaabaan kan umarsee jiraatu kan wajji nyaatuu fi kan nyaatu jettu saba Oromoon maal fidde jee jechuudha. Waan biraa yoo dhabne sochiin hanga ammaatti godhame ummata naannawa keenyaatiif ummata addunyaa gidduutti nu kabachiisee jira jechuudha. Wanti biraa yoo dhabamu wanni biraa yoo hanqate mataa ol qabannee deemuu dandeenyee jira. Kan ammoo ilmaan Finfinneedhaatiif beeka eenyu ol ijoolleen Finfinneedhaa hoggaa baatu galtu taqaanfattee deemtu arra taaksii keessatti lallabdeeti haaso'iti jechuudha. Alaan galchita. Kanaaf marsaa duraati irratti sadaasa hanga muddee tokkummaa teenya mirkaneeffanne sodaa keessaa dhabamsiifne kabajaa ifitti horree jiru. Jidduudhaan qabbanaa'ee qabsoon waraana 50,000 fideetitti naqe. Regular army, federal police, Oromia police, local police osoo hin dabalatin 50,000 regular army. Ka konkolaataadhaan fiduuf dadhabnaan helikoophteraan itti buuse. Ilmaan Oromoo dhuma waggaati irratti tarkaanfii isiin fudhattee fuutuu deebi'a laala. Yeroo inni waraana buusee mandii fi gobbaa fi sinaanaadhaan buusu funyaanuma isaa jalatti sulultaatti daqiiqaa 30 keessatti karaa bikka 50 muranii waraanni wayyaanee bahaa gala akka dhabu akka waan biitti weeraramteetti warri wayyaanee Finfinnee keessatti akkasii boontee ilirraan garagaraa nama laaltu bikka seentu dhabdeeti waan deemu jiru wallaaltee helikoophitara ergite jechuudha. Ilmaan Oromoo saniin waggaa dhumaa raawwatatte. San booda duula marsaa lammataatiif baname. Maaliif baname? Yeroo tokko tokko diinni hoggas tuffate. Waan gaarii. Eega rifate booda
qabsoon shushum jennaan mo'adhe jeeti geeraree kittilayyoo isaatiin fidee 100% je dhibbatti cabsinee jira je kittilayyoon isaanii Muktaar Jaamu. Edaa akkasii jetteen ijoolleen hirnaatutti dhoose. Ilmaan Taaddee Birruu osoo waraanni achi dhaabatu osoo agaazii hulaalaalu agaazii fuudhanii jala dura dhoriyan waraana agaazii jala ceetachiin beeytuu miira jirri hoggaa bishaan achi jahu bishaan itti cufanii makiina jala gubanii ol deebi'anii paarkii Mallasaadhaa fuudhanii ibidda itti qabanii naa bilbilan. Ibidda bilisummaadhaas oomishataa jirraa gabricha gabroomsaa kana gubnee jiran jechuudha. Kan dhibbatti mo'adhe jee hantuutuma baarree seentee ta'e jechuudha. Ilmaan Oromoo hafuura walii galfachiisaa yeroo humna isaa xiqqaa guddaa buusee torban kuttayyee fi sadan sooddoo cabsee je'ee irra baasetti ilmaan humbannaa ka'uudhaan diina sila haaraan galfadhe yoo hafuura itti kutte jechuudha. Maalumaa nu dhalate jee. Kanaaf akkuma yeroo ammaatti agartanitti diinni mala dhabee balaa itti buute wallaalee wal nyaachuutti jiru. Firoon isaan immoo ka yuuroo fi doolaaraa si erguudhaan yartuu nurratti goomsaa turan balaa maaltu bu'e jedhaniiti emergency meeting mandee as deemu kana taa'u jiranii jechuudha. Oromootiin yeroo biyyaati baatii lama dura Oromoon addunyaa biyya 28 waliin qabdeeti hollachiitti jettanii namni yaade xiqqaami. Ilmaan Oromoo tana isinii goote jechuudha lubbuuniiti. Reefu Sudaan Oromoo keessa du'e hoggaan isin jiru fakkeenya dila isinii kennuu hin danda'a. Magaalaa takka keessatti manni hidhaa guuteeti addaraashni guutee Imbele polisi numa sensifti nama numa edaa namni useeduma itti dhabu jira seenee guunnaan boodarra madaree nurraa deebi'aadha mana hidhaatirra. Oromoon durii dhaadheessiti amma hidhaa dhaayiteeti itti guutte jechuudha. Kun dhugaatti yeroo ilmaan Oromoodhaa dhugaa ufii baafachuudhaaf sodaa irra aanuudhaaf tarkaanfii jajjabaa itti fudhatan waan ta'eef baga jiraattanii tana agartan. Keessattuu manguddoonniif hayyoonni Oromoo biyya alaa kana turtan. Amantii damman kanatti yeroo qabsoon Oromoodhaa gaaga'amtee ilmaan Oromoodhaa addaan hiramtee xaariin teessan cilee bishaan buutee isiniif fakkaate. Yeroo sanitti warri mudhiin isin jette warri qalbiin isin cabde Rabbiin isin tursiisee kana arguu keessaniif hedduun gammada. Egaa gara fuulduraa maal godhamuu deema? Qabsoon tooftaa jijjiirrachaa bifasii jijjiirrachaa itti fufti. Akka inni amma booda hanga ammaa jirus tooftaa garagaraatitti fayyadamaa yeroo takka mataa yeroo takka garaa yeroo kan miila rukutuudhaan diina kana laamshessuu dadhabsiisuudha. Diinni kun waraana 100 qabu. Diinni kun Chaayinaa, Raashiyaa, Ameerikaa, Awuroopaatu deeggara. Ilmaan Oromoo immoo dhugaatu sii deeggara. Ifii wal deeggarti Rabbii bira jira laaffifnee waliin lafaan dooyina jechuudha. Adeemsa kana keessatti adaduma humna diinaa laaffisaa laamshessaa deemnuun humna keenya immoo jaarrachaa deemuu qabna. Kana yogaa jennu tooftaalee hangammaa hojiirra oolan jajjabeeffachaa tarsiimoo yeroo gabaabaa fi dheeraa baafachaa siyaasaa teenyas tasgabbeessaa karaa mooraa teenya gara tokkotti deebisuu fi sirna kana kuffisuu qofa miti. Sirni kun ni kufee jira. Sirna kana booda
Oromoon wanni qabsooytuuf gufuu irraa kaasuu qofa osoo hin ta'in gufuu san booda imala milkiidhaa deemuudhaaf. Eega sirna kana kuffifne booda, eega sirna kana mancaafne booda sirni siyaasaa dhugaa Oromoo ama 100 oliif saamamte. Ummata Oromoo ama 100 oliif hayti isaa saamamte.